Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Umriin koo barnootaaf akkuma gaheen maatiin koo gara mana barnootaatti na erganii kutaa tokkoo kaasee hanga kutaa 12ffaatti seeraan baradheera. Barnoota kutaa 12ffaas akkuma xumureen Yuunivarsiitii Wallaggaa seenuun dipaartimentii baayoloojii seenuun waggaa 3f ergan baradhee booda qabxii gaariitiin eebbifameera. Yeroon mooraa yuunivarsiitii keessa ture dargaggoota garaagaraa waliin hariiroo jalqabus hedduun isaanii yeroof kan na barbaadan waan natti fakkaatuuf hariiroon jalqabe baay'inaan sababa hin beekamne uumeen fedhii kootiin addaan nan kuta ture. Kun immoo dhiibbaa harmeen koo ijoollummaatii kaasteen irratti geessiste. Ilmi dhiiraa gateettii kee qabatee jennaan hanga sarbaa kee gidduu seeneetii of eeggadhu jettee yeroon daana gorsiti. Gorsi beektuu harmee kiyyaa jireenya koof weertuu waan naaf ta'eef battalan ilmoo dhiiraatti siqu shakkii yaada kanaatu na keessa naanna'a. Gariin danuu bareedina kee kan akkas of tuultuu jedhanii na wakabuu yaalanis bareedinaanis haadha kiyyatti waan hin ba'eef na waliin ta'anis na dhiisanis hanga kanaatti ijoo dubbinaaf hin ta'u ture. Akka dubartii tokkoo hiriyaa qabachuu nan barbaada. Haa ta'uutii garuu hiriyaa ani qabadhu anaaf amanamaa ta'uu hanga nadda baafadhutti garaa koo dabarseen kennuuni. Bilbilaanis haa ta'u afaaniin baatii tokko baatii lama erga waliin haasa'ee booda yaada isaanii ilaaleen ati nan baastuu jedheen hariiroo koo dhaaba. Sababa kanaaf baradheen hangan yuunivarsiitiitii eebbifamutti ilmi dhiiraa na waliin siree tokkorra ciisuu miti hidhiin illee anatti bu'ee hin beeku. Guyyaa eebba koo irratti kan naaf argamte tokkittii kanan qabu haadha kiyya qofa ture. Obboloonni koo lamaan sababa hojiidhaaf jecha eebba koo irratti argamuu hin dandeenye. Hanga tokko xiqqoo natti dhaga'amus wiirtuun koo harmee kiyya waan taateef gammachuun koo na jalaan hir'anne. Erga kanaa booda eebbifameen hangan hojii qabadhutti waan hin ariifadheef battala obboleessa kiyya bira magaalaa Adaamaa deemeen hojii barbaadu nan jalqaba. Yeroon hojii barbaadu kanatti ofiillee eebbifamee hojii barbaadee dadhabee kan dhabe magaalaa Finfinnee keessa naanna'uun waraqata yookiin immoo gaazexaa kan gurguru dargaggoo tokko waliin bara. Afaan Oromiffaa waan taphatuuf guyya 2-3 bakka inni waraqata sana gurguru deemeen harkaa biteen hojii irraa barbaadaa ture. Haa ta'utii garuu baratanii hojii biyya keenya keessatti argachuun akka gaala lilmoo keessa baasuuti. Baay'een ifaaje. Yeroo hiriyoonni koo dhuguma fiildii kanaan beeksisniin siif baay'ee kan akkas yeroo hundaa maraachaa gaazexaa dubbistuu jedhanii yeroo na gaafatan maaltu beekaa si'a 100 dubbiseen si'a takkaaf immoo carraa nan argadha ta'a jedhee waan hin amanuufi jedheen deebiseefi. Dargaggoon waraqata gurguru kuni seenaa isaa yeroo natti himu haadhaaf abbaa kan hin qabne umrii waggaa 15 yookiin immoo kutaa 9ffaa yeroo baraturraatii kaasee kophee qulqulleessaa namaaf ergamaa uffata garaagaraa baachaa baratee erga xumuree booda yuunivarsiitii illee seenee hojii garaagaraa dalagee baratee qabxii gaariitiin ani isa arguu waggaa 2 dura akka eebbifame natti hime. Seenaa isaa yeroon dhaga'u baay'een gadde. Hojii gaazexaa gurguruu kanatti kan seenes sababa hojii barbaachaaf akka ta'e natti hime. Hojii haa barbaadu iyyuu malee yeroo hedduu dubbisee hojii sagitu irraa waan dhabeef ofii akka namoota kaanii hin dubbisu. Hojii sagitu argees deemee yeroo galmaa'u CV yookiin immoo waraqaa sartifikeeta isaa galagalchee ilaalee namni isa waamu hin jiru. Anis tarii hireen koo kana ta'uu ni danda'a jedhee waan hin shakkeef obboleessi koo karaa namaatiin hojii akkanaaf barbaaduun gaafadhe. Jalqaba irratti baatii 3f hojii qulqulleessituutu naaf argame. Erga sanaa booddee garuu mana barumsaa dhuunfaa keessatti barsiisummaa nan argadhe. Hojiin sun baay'ee biizii nama godhus hojii dhabuu fi qulqulleessuu irra garuu mindaa baay'ee fooyya'aa ta'e ni qaba. Obboleessi kiyyallee yeroo sanatti kaadhimaa waan qabateef mindaa qabadhee isa dhiphisuu irra jedheen mana gadhiisee fi baheen ofii kan nagitu
manan kireeffadhe. Erga kanaas dargaggoo kana waliin guyyaadhaa gara guyyaatti walii waan bilbiluuf jaalala keessa wal fudhannee seennee hojii sana dhiisee illee ana bira magaalaa Adaamaa akka inni dhufu taasise. Dhufee walii gallee maatiin kootoon beekiin mana tokko keessa waliin jiraachuu jalqabne. Namummaa isaan jaalladhe malee hiyyummaa, rakkinaa fi gadadoo jireenya dabarseen alatti waa'ee isaa wantan beeku hin qabu. Erga na bira dhufees tarii magaala kana immoo hin beekani jedhee ammallee hojii barbaachuu jalqabe. Rabbi karaa namaaf argu hin beekani mitiire. Yuunivarsiitiin Adaamaa beeksisa namoota doormii eegan yookiin immoo prooktarii kan jedhamu keessaa ni baasa. Yeroo kanatti jaalalleen koo kuni deemee galmaa'ee rakkoo tokko malee hojii kanatti ramadame. Otuu kanaan jiru baatii 2 yeroo kan hin guunne keessatti yuunivarsiitiimti kuni beeksisa keessaa yookiin immoo intarnaal vaakaansii kan jedhamu namoota baratanii digirii qabaniif sadarkaa isaanii fooyyessuuf biiroo keessaa beeksisa ni baasa. Namoota gita isaatiin jiru 7 ture. Kan yuunivarsiitiin suni barbaadus namootuma 7. Waggaa 2 ol magaalaa Finfinnee keessa taa'ee hojii mootummaa argachuu kan hin dandeenye jaalalleen koo ana bira dhufee turtii baatii 3 yeroo hin geenye keessatti guddina argatee miindaa sagituun hojii isaa gammadee hojjechuu jalqabe. Yeroo wal barru anis hojii dhabduudha. Innillee hojii dhabaa abdii kutataadha. Haa ta'uutii garuu carraa wal baruu Rabbi nuuf qopheesse kanaan of dandeenyee wanta nyaannee bullu Rabbi magaala kanatti nuuf qopheesse. Erga kanaas durseen akkan jaalallee qabadhe obboleessa kiyyatti hin beeksise. Haati koo erga na eebbifamee kaasee nama gaariitti ilaalii heerumii jettee na gorsite ture. Anillee nama kana suuta jedheen harka kiyya keessa waan hin galfadheef gaa'ela waliin dhaabbachuuf dargaggoo kana waliin ni murteessina. Yeroo kanatti duudhaan keenya jaarsi gara maatii warra intalaa akka deemamu waan taasifamuuf jaalalleen koo kuni garuu haadhas ta'e abbaa, eessumas ta'e adaadaa aantee nama jedhatu waan hin qabneef haala isaa gadi fageenyaan obboloota koottii fi haadha kiyyatti erganimee booda warrumti koo jaarsummaa ofiif ta'anii anasaaf kennanii. Silaa dubbiin egaa dura dhumtee waan turteef lakki jettee harmeen koo otuma fo'aa jabeessiteeyyuu ani deemeera. Haa ta'uutii garuu ani intalli ishee harka isheetiin kunuunfameen kan hin guddadhe bakka ittiin kufu tilmaamuu waan dandeessuuf yaa intala koo si beeka jettee ofiif jaarsummaa ofii taatee dargaggoo kanaaf na kennite. Erga kanaas sirna gaa'elaa keenya haati koo fi obboloonni koo akkanumallee namoonni nutti siiqan muraasni bakka jiranitti sirna gaa'elaa keenya raawwannee duras jiraachuu jalqabneerraatii maatii keenyaan eebbifamnee jireenya keenya itti fufne. Dhuguma bultii Rabbitu namaaf kenna. Baay'ina imimmaan boo'ichaa booda gammachuu daangaa hin qabnetus jira. Kaleessa hiriyoonni koo danuu bareedina kee kan nama tuffattu jedhanii gatiittii isaanii harka koorraa kan hin buuse natti qoosaa kan turan har'a jireenya ani jiraadhu jiraachaan jiranii. Of eeggannoon bakka kamittuu murteessaadha. Nama of kabaje Rabbi ni kabajanni jedhan dhuguma gochaan hin arge. Har'a anaa fi abbaan manaan koo lafas manas qabeenya dhaabbataas qabeenya socho'aas waan tokko hin qabnu. Haa ta'uutii garuu jaalalli nu gidduu jiru ajab kan nama jechisiisu waan ta'eef ganama nagaatti jennee bakka hojii deemuuf walirraa gargar baanee hanga yeroo laaqanaa geessee mana geenyee wal arginutti baay'ee wal hawwina. Si'a 9 akka nama riif wal baree amma waliif bilbillaa. Gammachuun alatti qabeenyi lafa kanarra hin jiru. Yoo Rabbi jedhe immoo bor maal akka taanu maaltu akka nuuf kennamu hin beeknu. Kan nuti beeknu garuu qulqullummaadhaan wal jaallachuu keenya. Ana obboleettii keessan magaalaa Adaamaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa baay'ee nama barsiisu obboleettiin keenya nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada jajjabinaa obboleettii keenya deeggaruu danda'u maatii isaanii eebbisuun komentii jalatti akka deeggartaniin kabajaan isiniin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanal keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalala fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u sagaleedhaan yookiin immoo barreeffamaan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa 93738 6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeedha. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif nawwaa horaa bulaa.